Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS qophii iyyaafannoo keenya har'aatiin seenaa gootota Oromoo keessaa seenaa gooticha Magarsaa Barii isiniif dhiyeessina. Barruun kun akka obbo Qajeelaa Mardaasaatiin barreeffametti obbo Magarsaa Barii bara 1942 abbaa isaa obbo Barii Tufaa fi haadha isaa Adde Caaltuu Tufaatiin godina Arsii naannoo Cilaaloo aanaa Leemmuu fi Bilbiloo bakka Boqojjii jedhamu ganda Leemmuu jedhamutti dhalate. Maatiin obbo Magarsaa qonnaan bultoota sirna naftanyaa duraanii sanaan hacuucamaa fi cunqurfamaa turan yoo ta'u bara 1953 lafa qonnaa barbaacha godina Arsii irraa gara godina Baaleetti godaananii naannoo Waabee aanaa Gololchaa ganda magaalaa Jaarraatti dhiyoo Yaakumaa Dinkittii jedhamu keessa qubatan. Baaleetti erga galaniis abbaan obbo Magarsaa obbo Barii Tufaa abbootii lafaa naannoo sana turan waliinis wal fudhachuu hin dandeenye. Sirna naftanyaa fi baalabbaataaf hin sarman turan. Haala yeroo sana ture irraa kan ka'es obbo Magarsaa Barii yeroodhaan mana barnootaa galuuf carraan arganne ture. Magarsaa Barii dhalatee waggaa 14 booda bara 1956 keessa ture mana barnootaa kan jalqabe. Barnoota kutaa 1 hanga 4 kan barate naannoo Gannaalee aanaa Adaabbaa magaalaa Adaabbaatti argamu mana barnootaa warra misiyoonii Mission Interior School jedhamu keessatti ture. Obboleessa haadha isaa kan ta'e eessuma isaa obbo Soorii Tufaa bira taa'uudhaan Adaabbaatti mana barnootaa galche. Bakki sun ganda warra obbo Magarsaa irraa yoo xiqqaate adeemsa guyyaa lamaati. Hanga bara 1959ttis manuma barumsaa sana mana barumsaa Mishiniitti barate. Obbo Magarsaa Barii barnoota kutaa 4 Adaabbaatti akka xumureen mana barnootaa mootummaa Ginniir deemee kutaa 5 hanga 8 barate. Ginniir magaalaa guddittii kutaa naannoo Waabee yeroo taatu magaalaa ganda maatii obbo Magarsaatti dhiyoodha. Akka kanaan obbo Magarsaa Barii bara 1959 hanga bara 1963tti mana barnootaa mootummaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessaa Ginniir kan ture. Obbo Magarsaan eessuma isaa malee faranjooti yookiin warri adiinis Adaabbaa irraa qabanii gargaaraa turan. Barnootatti qaroo waan ta'eefis barsiisotaa fi namoota biroo birattis marartee guddaa qaba ture. Obbo Magarsaa Barii bara 1963 qormaata kutaa 8ffaa fudhatee qabxii olaanaa fiduun Finfinnee mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Koomersi jedhamu naannoo waltajjii Meeksikootti argamutti ramadame. Bara 1963 hanga 1967 mana barnootaa kana keessatti barachaa kan ture yoo ta'u bara 1967 qormaata kutaa 12ffaa yookiin maatirikii fudhatee qabxii olaanaa fiduudhaan barattaan Yuunivarsiitii Finfinnee yeroos Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee tokkoffaa Haayila Sillaasee Farstii Yuunivarsiitii jedhamee waamamaa ture seenuun barnoota isaatti fufe. Obbo Magarsaa Barii bara 1968 hanga 1971 wayita Yuunivarsiitii Finfinnee ture faakaaltii saayinsii hawaasummaa keessatti bulchiinsa nagadaa yookiin biizines adiministireeshinii barachaa ture. Akkuma walitti ibsame obbo Magarsaa Barii sammuu cimaa waan qabuuf bara 1971 yeroo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame qabxii guddaa Great Distinction jedhamuun eebbifame.
Akka kanaan barnoota yeroo sanaa qabxii caalmaa qabaachuu isaatiin namoota badhaasa mootummaa Haayile Sillaasee irraa fudhatan keessaa obbo Magarsaa Bariisa tokko ture. Bara 1971 Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii jalqabaa fudhatee achuma Finfinneetti kan argamu waajjira abbaa taayitaa humna ibsaa Itoophiyaa keessatti ramadame. Achirraas gara waajjira olaanaa teleekoominikeeshinii Itoophiyaatti jijjiirame hanga bara 1974tti itti gaafatamummaadhaan hojjete. Kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee bara 1974 booda jalqaba bara 1975 irraa hanga walakkeessa 1976tti itti aanaa bulchaa kutaa Baalee ta'ee hojjeteera. Obbo Magarsaa Barii bakka dhaqetti ga'umsa guddaa kan agarsiisaa ture. Walakkeessa bara 1960mootaa wayita obbo Magarsaa Barii mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa barataa ture keessa qabsoon Oromoo fi sochiin barattoota Oromoo boqonnaa haaraa seenaa ture jechuutu danda'ama. Sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi fincilli diddaa gabrummaa kibba Oromiyaa Baale naannoo inni keessatti guddate keessatti kan finiinaa ture baroota sana keessa ture. Kana malees yeroon sun yeroo barattoonni Oromoo sochii barattoota impaayeratti kan waliigalaa keessatti urjii ta'anii mul'achuu jalqaban ture. Obbo Magarsaa Bariis bara 1963 yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa koomersi Finfinnee seenerraa jalqabee barattoota Oromoo yeroo Yuunivarsiitii Finfinnee keessa baratan wajjin wal quunnamtii qabaachuu jalqabe. Gaaffii yeroo san barattoonni Oromoo fi barattoonni uummattoota cunqurfamoo kan biroo kaasaa turan keessaa inni nama tokko ture. Gaaffii yeroo sanaas lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u kan jedhu ture. Obbo Magarsaan ijoollummaa isaarraa jalqabee sirni naftanyaa uummata Oromoo irratti diriirfamee ture maal akka fakkaatu haala jireenya maatii fi naannoo isaarraa ka'ee bareechee beekaa ture. Dhaadannoo lafti kan qonnaan bultootaa haa ta'u jedhu jalatti bara 1965 hiriira mormii barattoota yuunivarsiitii kan qindeesse barattoota Oromoo yeroos gumii barattoota yuunivarsiitii Finfinnee hoogganaa turan namoota akka Obbo Baaroo Tumsaa turanis seenaan galmeesseera. Sochii yuunivarsiitiitti jalqabe gara manneen barnootaa sadarkaa lammaffaatti babal'achuu isaa caalaa obbo Magarsaa Barii quunnamtii barattoota Oromoo yuunivarsiitii wajjin qabaachuun hirmaannaan isaa guddaa ture jedhama. Obbo Magarsaan bara 1967 qabxii olaanaa fidee yuunivarsiitii Finfinnee erga seenee booda caalaatti sochii barattootaa fi qabsoo Oromoo irraa qooda olaanaa fudhachuutu himama. Bara 1960moota keessa qabsoon Oromoo bifa adda addaan of mul'isaa akka ture seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hubachuun ni danda'ama. Haa ta'u malee qabsoon Oromoo yeroo sanaa sochii uummataa ta'uu irra darbee ture. Dhaabni siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganuu danda'u bifa ammayyaan ijaaramee fi dhiyaateen turres. Kanaaf qabsoo Oromoo biyya keessaaf alaa baadiyyaaf magaalaa keessatti bifa faffaca'aa ta'een deemaa ture waaltessuuf dhaaba bilisummaa Oromoo hooggana waliigalaa kennuu danda'u tokko hundeessuun barbaachisaa ture. Kanaaf haalli qabatamaan yeroos turee fi dadammaqiinsi ilmaan Oromoo dhaaba bilisummaa akkanaa argamsiisuuf tattaaffii biyya keessatti godhaman keessatti ilmaan Oromoo qooda olaanaa bahan keessaa tokko obbo Magarsaa Barii ture. Akka kanaan dhaaba ABO Oromoota bu'uuressan keessaa tokko obbo Magarsaa Barii akka ture seenaan ni ibsa. Obbo Magarsaa Barii namoota ABO hundeessan keessaa nama jalqabaa akka ture seenaatu hima. Ilmaan Oromoo qaroo gaafa sana cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa turee fi gahaa jiru sirriitti hubatanii hubachiisaa turan keessaa nama tokkos ture. Gaaffiin Oromoo gaaffii kolonii ta'uusaas namoota sirriitti qoratanii dhiyeessaa turan keessaa obbo Magarsaa Barii isa tokko. Obbo Magarsaa Barii ilmaan Oromoo muratoo miidhaa uummata isaanii irra ga'u ta'anii ilaaluu jibban kan biroo wajjin ta'uun sochii Oromoo waaltessuudhaaf carraaqqii guddaa taasisuu eegalan. Bara 1971 yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojii mootummaatti haa ramadamu malee irra guddaa qabsoo Oromoo irraa qooda fudhachuu fi dalagaa dhaaba qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganu tokko hundeessuu irratti bobba'e. Gootichi Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu mootummaa Haayile Sillaasee fonqolchuu yaalan jedhamee yeroo sana Harargee mana hidhaa galamsoo ture. Sochii bilisummaa Oromoo waaltessuu yaada jedhu dhugoomsuuf birkiin yookiin koreen qindeessituu tokko maadheelee sabboontota Oromoo yeroo sanaa hoksaan ijaaramanii turan irraa akka tolfamu dhaamsa dabarse. Akka kanaan ilmaan Oromoo hubatoo qaroo fi muratoo ta'an dhaaba bilisummaa Oromoo ijaaruu fi hoogganuu danda'an. Adoolessa tokko bara 1973 walitti dhufanii birkii qindeessituu yookiin waaltaa Central Coordinating Body jedhamu hundeessan. Dura taa'an birkii kana Jeneraal Taaddasaa Birruu eegguu ta'u miseensonni isaa obbo Magarsaa Barii, obbo Baaroo Tumsaa fi namoota biroo turan. Akka kanaan dhaaba bilisummaa hunda hammate tokko dhaabuuf sochiin bal'inaan itti fufe.
sochii biyya keessaaf alaa walitti fiduun barbaachisaa ta'uun waan itti amanameef bara 1973 kana keessa jilli qabsaa'ota Oromoo biyya keessaaf ala turanii walitti dhufuudhaan marii bal'aa adeemsisaa turan. Kun kanaan otoo jiruu wirtuu hooggana birkii qindeessituu waaltaa kan ture Jeneraal Taaddasaa Birruu mana hidhaa galamsoo ba'ee baadiyyaa Harargee wayita seenu qabsaa'onni Oromoo biyya alaatti leenjifamanii deebi'an namoonni akka Hasan Ibraahim yookiin Elemoo Qilxuufaa akka dhaqqabaniif miseensonni birkii qindeessituu waaltaa hafan obbo Magarsaa Bariifaa haala mijeessaa turan. Elemoo Qilxuufaa Jeneraal Taaddasaa Birruufaa wajjin wal qunnamsiisuu hanqatan malee haalli yeroo sana ture qabsoo hidhannoo eegaluuf kennataa waan tureef achumaan qabsoo hidhannoo akka jalqaban taasisan. Kun gara dhuma bara 1973 yoo ta'u meeshaa waraanaa dhoksaan biyya seensisanii Elemoo Qilxuufaa dhaqqabsiisuu irratti obbo Magarsaa Barii qooda guddaa fudhachaa akka ture seenaan ni hima. Gama biraanis obbo Magarsaa Bariin Oromoota fincila diddaa gabrummaa kibba Oromiyaa keessatti qooda fudhachaa turan keessaa hanga baadiyyaa Baaleetti itti dhaqee quunnamuun dammaqsuu fi ijaaruuf tattaaffii godhaa ture. Keessaayyuu bara 1975 hanga 1976 wayita itti aanaa bulchaa kutaa Baalee ture sanatti namoota sochii kibba Oromiyaa keessaa qooda fudhachaa turanii fi Oromoota Somaaliyaa irraa meeshaa waraanaa hidhatanii maqaa Somaaliyaa Abboo jedhamuun naannoo Waabee, Kurkurruu, Sawween, Dalloo Mannaa fi Raayituu keessa socho'aa turan dhoksaan itti dhaqee haasofsiisuun sochicha qaama sochii bilisummaa Oromoo taasisuuf tattaafataa ture. Namoota gaafas maqaa Somaaliyaa Abboo jedhamuun Somaaliyaa irraa hidhatanii kibba Oromiyaa keessa socho'aa turan obbo Magarsaa Bariin itti aanaa bulchaa kutaa Baalee ta'ee otoo jiruu dhoksaan quunnamee keessatti namoota akka Siraaj Haji Isaaq, Maammee Harqaa, Tilmoo Alii fi kan birootu argama. Namoonni obbo Magarsaa Barii wajjin bobba'aa turan ammoo namoota akka Kabbadaa Tulluu, Awwal Jiddaa, Ahmad Abdulqaadir fa'aa hoggaa ta'an namoonni biroo isaan faana turanis jiru. Obbo Magarsaan wayita itti aanaa bulchaa Baalee ture cunqursaa ilmaan Oromoo irra gahaa ture barsiisaa waan tureef deeggarsaa fi jaalala uummata Oromoo guddaa horachuu isaarraan kan ka'e nafxanyoonni naannoo sana turan bakka bu'aa dargii kutaa Baalee yeroosii Alii Muusaa qabatanii maqaa dhiphoo jedhuun irratti duuluu jalqaban. Nafxanyoonni kaayyoo obbo Magarsaa Bariifaa ittiin deeman hubatan obbo Magarsaa Barii dabalatee sabboontonni Oromoo 69 bulchiinsa kutaa Baalee keessaa guuramanii akka rashanaman yookiin akka ajjeefaman maqaa isaanii Alii Muusaaf dhiyeessuun raggaasifatan. Haa ta'u malee obbo Magarsaa Barii odeessa keessaa argateen osoo Alii Muusaafaa ittiin dammaqiin miliqee Finfinnee seene. Kun walakkeessa bara 1976 ture. Mootummaan dargii yeroos gama biraanis waldiddaa keessaa fi mormii murnoota siyaasaa Habashaan muddama keessa waan tureef Alii Muusaafaa Oromoota obbo Magarsaafaa wajjin rashanuuf sagantaa itti qabatan keessaa nama ogummaa seeraa qabu nama akka obbo Kabbadaa Tulluu, Awwal Jiddaa fi Oromoota bulchiinsa godinaa fi aanaarra turan kan biroo hedduu qabanii rashanan yookiin ajjeesan. Walakkeessa bara 1976 wayita obbo Magarsaan Finfinnee dhaqe birkiin qindeessituu waaltaa wixinee sagantaa siyaasaa bara 1976 keessa qopheesse irratti mari'atee akka raggaasisuu fi sirna jaarmaa dirqisiisuuf kora bu'uureessa faawundingi koongirees kana baa'oo qopheessaa ture. Dura taa'aan birkii qindeessituu waaltaa Jeneraal Taaddasaa Birruu giddugaleessa Oromiyaa keessatti dirree qabsoo hidhannoo saaquuf bara 1975 keessa bobba'e osoo hin turiin harka diinaatti kufee namoota akka Koloneel Hayiluu Raggaasaa fa'aa wajjin mootummaa dargiitiin rashanaman yookiin ajjeefaman. Haa ta'u malee miseensi birkii qindeessituu waaltaa hafan obbo Magarsaa Barii, obbo Baaroo Tumsaa fa'aa akeeka birkiin kun ijaarameef fiixaan baasuuf waxabajjii 11 bara 1976 dhoksaan magaalaa Finfinnee keessatti kora bu'uureessaa baa'oo adeemsisan. Kora bu'uureessaa baa'oo kana irratti kan argaman namoota bakka bu'oota sabboontota Oromoo Finfinnee fi godinoota Oromiyaa adda addaa, bakka bu'oota jaarmiyaa dargaggoota Oromoo Warraaqaa jedhamu, bakka bu'oota saglii gaafas dirree qabsoo hidhannoo ture yoo ta'an hojjettoota Oromoo irraas namoonni argamaniiru. Wixineen sagantaa siyaasaa kora sabaa yookiin bu'uureessaa baa'oo irratti dhiyaate marii bal'aan ergaa irratti godhamee booda ragga'ee dhalachuu abaa'oo mirkaneesse. Heerri dhaabbatichi ittiin bulus tumamee ragga'e. Akka heera gaafa sana ragga'eetti caasaa jaarmiyaa diriirfamu koree giddu galeessaa yookiin seentiraal komitee kan yeroo imaammata gurguddaa dhiyeessuu fi gumii idilee qaama hojii raawwachiisaa lama jechuun koree hojii raawwachiiftuu fi gabatee gulaalaa akka qabaatu taasifame. Yeroo san obbo Magarsaa Barii dura taa'aa yookiin hayyu duree abaa'oo ta'ee filatame. Akka kanaan
koreen giddu galeessaa ABO yeroo dirqama korri sabaa bu'uuressatti kenname raawwachaa osoo jiru bara 1977 keessa jeequmsi siyaasaa mootummaa Dargii fi murnoota Habashaa gidduutti hammaachaa waan dhufeef hojii lafa jalaa magaalaa keessatti bal'inaan hojjechuun ulfaataa ta'e argame. Oromoonni gariin sirna mootummaa Dargiin diriirse keessatti gaaffiin Oromoo deebii argachuu danda'a jedhanii yaadaa turanis mootummichaa fi murnoota siyaasaa Habashaatti michoomanii hoogganotaa fi miseensota ABO duraan ejjennoo isaanii beekanii saaxiluun dabarsanii diinaaf kennuun bakka bakkatti mul'atee ture. Gama biraan ammoo haalli yeroo dirree bahaa keessatti mul'ataa ture qabsoo hidhannoo gochuuf mijaa'aa ture. Elemoo Qilxuu jaallan biroo wajjin bara 1975 falmaa diina wajjin adeemsifame keessatti yoo wareegame iyyuu namoonni dirree keessatti hafanii fi kanneen yeroo sana Somaaliyaa irraa gara biyyaa seenaa turan namoonni akka Abdul Kariim Ibrahim faa yookiin Jaarraa Abbaa Gadaa koree giddu galeessaa ABO wajjin quba wal qabaachuun qabsoo hidhannoo finiinsuuf sulula Gobeellee seenaa turan. Mootummaa Somaaliyaa fi Dargii gidduuttis lolli ni jalqabame. Haala akkanaa keessatti ture bara 1977 keessa walga'iin koree giddu galeessaa lammaffaa ammas dhoksaadhaan Finfinnee keessatti kan adeemsifame. Murtee walga'iin koree giddu galeessaa ABO yeroos dabarse keessaa tokko caasaa jaarmiyaa haala yeroo sanaa wajjin tarkaanfachuu danda'u bifa biraan tolchuu kan jedhu ture. Akka kanaan teessumni koree giddu galeessaa ABO lammaffaan qaama hojii raawwachiistuu ajajaa siyaasaa fi waraana olaanaa Politiko Militarii Supreme Command jedhamu miseensota 5 kan of keessaa qabu akka tolfamu murteesse. Miseensota 5 filaman keessaa Obbo Magarsaa Barii Durataa, Obbo Gadaa Gammadaa Itti Aanaa Durataa, Obbo Leencoo Lataa yookaan Yohaannis Lataa Barreessaa, Obbo Mayyaa Abdoo itti gaafatamaa siyaasaa fi hawaasummaa, Obbo Baaroo Tumsaa itti gaafatamaa hariiroo alaa ta'anii filataman. Murtii walga'iin koree giddu galeessaa lammaffaa dabarse kan biroo ammoo tooftaa qabsoo kan ilaalu irratti ture. Innis qabsoo hidhannoof ilaalcha olaanaan kennamee sana irratti akka fuulleffatamu jechuu ture. Akka kanaan miseensota koree giddu galeessaa fi qondaalonni biroo irraa jalaan gara dirree qabsoo hidhannootti akka socho'an murtii irra gahame. Kana malees miseensonni ajaja siyaasaa fi waraanaa olaanoo Politikoo Militarii Supreme Command kan jedhaman kan Obbo Magarsaa Bariitiin durfamu sharan isaanii yeroo gabaabaa keessatti dirree qabsoo deemanii hooggana barbaachisu akka kennan walga'iin koree giddu galeessaa lammaffaa murtii dabarse. Akka kanaan Obbo Magarsaa Barii fi hoogganoonni olaanoo kan biroo baatii fulbaana bara 1977 keessa haala rakkisaa ta'e keessa gara dirree qabsootti bahan. Sana duras Obbo Magarsaa Bariin faa miseensota koree giddu galeessaa fi qondaaltota siyaasaa kan biroo bobbaasaa turan. Obbo Magarsaa Barii fi miseensonni ajaja siyaasaa fi waraanaa olaanaa kan biroo quunnamtii Adaamaa irraa tolfataniin Arsiitti tarkaanfatanii naannoo Arbaa Guuguu keessa bakka Martii jedhamu qubatan. Achumaan Arsii keessa gololchatti socho'anii karaa sanaan Harargee Daaroo Labuutti ce'anii naannoo Miccataa bakka Burqaasaa jedhamu akka gahaniin sagliin tokko achitti itti dhufee isaan simate. Saglii kana kan hoogganu namoota duraan Obbo Magarsaa Bariin faa bobbaasan barattoota yuunivarsiitii kan turan Baroo Dachaasaa yookiin Dammaqsaa fi Raggaasaa faa turan. Achirraa Obbo Magarsaa Bariifaan naannoo Bookee Guddaa jedhamu Qarree Saaqqataa ganda Aliyyii Gulubee fi Sheek Muhammad Dooyyoo jedhamu keessatti waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Sana booda Obbo Baaroon faa Abdul Kariim Ibrahim faa yookiin Jaarraa Abbaa Gadaa faa quunnamuuf naannoo Asoboot wayita deeman Obbo Magarsaa Barii achuma Bookee turanii waraana ijaaruu fi barsiisuutti fufan. Yeroon sun yeroo mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan Somaaliyaa wal gidduutti lola finiinsaa turan waan ta'eef sochiin adda bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo diinota lafa Oromoo irratti wal lolan lama lolaa ture. Haala akkanaa keessatti adda bilisummaa Oromoo tarsiimoo diina irraa meeshaa lolaa hiikkachuutiin diina loluu jedhu hojiirra oolchuuf tarkaanfii waraanaa fudhatu itti fufe. Bakka hedduutti qubsuma diinaa haleeluudhaanis meeshaa hedduu irraa hiikkachuu danda'ee ture. Akka kanaan dhuma bara 1977tti lafti Daaroo Labuu irraa hanga Jaajaatti gubbaa qorichaa irraa hanga Haramaayaatti jedhu dhuunfaa waraana bilisummaa Oromoo jala ooluu danda'e. Haa ta'u malee sirni jaarmayaa fi heerri bulmaata waraanaa tolfame sadarkaa qondaaltota waraanaatti iyyuu waan hin hubatamneef caasaa jaarmaa ifa ta'e diriirsuun barbaachisaa ture. Caasaa jaarmiyaa kana diriirsuuf kora tokko godina bahaatti waamuunis barbaachisaa ta'e argame. Akka kanaan Obbo Magarsaa Barii Bookee Guddoo
ganda qarree saqootaatti deebi'ee achirraa karaa gubbaa qorichaa kaariyuun Asaboot deemee obbo Baaroo fi jaarraa abbaa gadaafaan wal arge. Akka kanaan gurraandhala bara 1977tti korri godina bahaa bookeetti godhame. Kora godina bahaa qopheessuu yookiin qindeessuu irratti obbo Magarsaa Barii fi obbo Baaroo Tumsaa qooda guddaa bahatanii turan. Kora godina bahaa kana irratti sirna jaarmaa kan dirree qabsoo hidhannoo tolchuun danda'amee ture. Dhumarratti sagantaan hojii bahee sochiin akka itti fufu taasifame. Kibba baha Baalee keessatti dirreen bobbaa waraana bilisummaa Oromoo akka saaqamu murtaa'ee hojiirra oolchuufis tattaaffiin godhamaa ture. Kora godina bahaa booda obbo Magarsaa Barii Baaleetti ce'ee hooggantoota garii gama sanarraan bobba'anii dirree qabsoo saaquu irra turan quunnamuuf yaalaa ture. Hooggantoonni yeroos gara Baaleetti bobba'an miseensa ajaja siyaasaa fi waraana olaanoo ABO obbo Mu'ee Abdoo yookiin Duulaa, obbo Higgazuu Bantii yookiin Doorii Barraamoo, obbo Alamaayyoo Kinfee fi Bushuraa Warquufaa turan. Hooggantoonni kanneen Abdullaahii Ganamoofaa quunnamanii sochiirra turan. Obbo Magarsaa Barii Harargee irraa Arsiitti ce'ee naannoo Gololchaa bakka Minnee jedhamu gahee qubate. Akeekni isaas waraana bilisummaa Oromoo Arsii keessatti ijaaree Baaleetti darbuu ture. Haa ta'u malee akka obbo Magarsaan Arbaa Guuguu naannoo Dhummuugaa jedhamu gaheen isa boodaan dhaamsi dirqisiisaan Harargee irraa qaqqabe. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo naannoo Malkaa Bal'oo kan ture Bobbaasaa Dhaabaa yookiin Olaanaa Lamuu irraa dhaamsa ergame ture. Dhaamsa gaddisiisaa sana obbo Magarsaa Bariin kan ga'e obbo Ahimad Bunaa yookiin goota Bobbaasii fi namoota biroo 2 yeroo ta'an dhaamsichis teessu ka'i dhaabbattu deemi Oromoon kan hanga ammaa caalaa dachaa gabroomuuf deema nu dhaqqabi kan jedhu ture. Innis abdii uummata Oromoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanoo keessaa tokko kan ta'an obbo Baaroo Tumsaatu obbo Baroo Dachaasaa yookiin Dammaqsaa waliin Asabootitti wareegame. Akka kanaan obbo Magarsaan kan silaa obbo Mu'ee Abdoo fa'aa Baaleetti quunnamuuf deemaa ture dhiisee Harargeetti deebi'uun karaa Daaroo Labuu Bookee gahee achirraa Malkaa Bal'ootti tarkaanfate. Achittis Bobbaasaa yookiin Olaanaa Lamuu fa'aa quunnamee miseensa tokko wajjin jaarraa abbaa gadaa yookiin Abdulkariim Ibraahim fa'aa dubbisuuf gara gaara mul'ataatti deeman. Obbo Magarsaa Barii haala baay'ee lubbuusaaf sodaachisaa ta'e keessa kophaasaa gaara mul'ataarraa ka'ee Malkaa Bal'oo jaajaa bakka Bobbaasaa Dhaabaa yookiin Olaanaa Lamuu fa'aa jiranitti deebi'e. Akka achi gaheenis Bobbaasaa fi waraanaa achi ture gidduu rakkoo ture furuufis guddoo tattaafate. Asirratti obbo Magarsaa Barii gamaa gamanatti furga'uun adda bilisummaa Oromoo gadhaabuuf tattaaffii inni godhaa ture hubachuun nama rakkisu. Kun kanaan otoo jiruu itti aanaa durataa ajajaa siyaasaa fi kan waraanaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gammadaa, Abbaa Xiiqii Sarmuu yookiin Abboomaa Mitikkuu, Nadhii Gammadaa, Galaasaa Dilboo, Gammachis Dhaabaa, Guddataa yookiin Sanbatoo Luboofaa namoota biroo dabalatanii Malkaa Bal'oo bakka darbii Sheek Muhammad jedhamutti obbo Magarsaa fa'aatti dabalaman. Bakka sanatti walgahii godhatanii waraana bilisummaa Oromoo faca'ee ture bifa biraan deebisanii ijaaran. Kana malees walgahiin kun zooniin bobbaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa fi kan kibba bahaa jedhamee bakka lamatti qoodamee akka ijaaramu murteesse. Akka kanaan obbo Magarsaa Barii fa'aa waraana bilisummaa Oromoo kibbaa bahaatti obbo Galaasaa Dilbootti gaafatamaa taasisuun ramadanii bobbaasan. Obbo Goota Bobbaas yookiin Ahmed Bunaa fi obbo Abbaa Biyyaa Roobaafaas waliin bobba'an. Sana dura obbo Magarsaa Barii fi obbo Abboomaa Mitikkuu Arsiitti ce'anii naannoo Dhankaakaa fi Ejersa jedhamutti waraana dubbisan. Obbo Magarsaan nama lafa Baalee keessa beeku tokko dursee obbo Mu'ee Abdoo fa'aatti ergee waan tureef obbo Mu'een fa'aa karaa dirree Sheek Huseen bahanii Daaroo Labuu seenuun achirraan Arsii deemanii obbo Magarsaa Barii fa'aa wajjin wal argan. Obbo Guutamaa Hawaas yeruma sana magaalaa irraa itti dabalaman. Akka kanaan obbo Magarsaa Barii, Abboomaa Mitikkuu, Mu'ee Abdoo, Higgazuu Bantii, Galaasaa Dilboo, Goota Bobbaasaa fa'aa walgahii taa'uuf qophii gochaa osoo jiranii gidduudhaan dhaamsi Somaaliyaa irraa dhufe. Innis qaamni dhaabaa achi jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo Moqaadishootti banuu isaanii kan ibsu ture. Obbo Magarsaa Bariin fa'aan Somaaliyaa deemanii jarmayaa kana sirna qabsiisuu kan jedhu murtii tokko irraan gahan. Obbo Magarsaa Barii fi Abboomaa Mitikkuu Arsii irraa gara Malkaa Bal'ootti socho'an. Achii booda Gadaa Gammadaa fi Higgazuu Bantii fa'aa wajjin wal arganii Somaaliyaa deemuu irratti wal mari'atan. Okan ajeerani okan ajeersiisuudha goota
Jalqaba Somaaliyaa akka deeman kan jedhame obbo Magarsaa fi obbo Abboomaa Mitikkuu qofa turan. Haa ta'u malee boodarraa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Magarsaa Barii, itti aanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gammadaa, miseensota koree giddu galeessaa keessaa obbo Abboomaa Mitikkuu fi obbo Eggazuu Bantii ajajoota waraanaa 7 dabalatanii Somaaliyaa deemuuf karaa jalqaban. Malkaa Bal'oo irraa ka'anii lafa adeemsa guyyaa 5 caalu erga deemanii booda magaalaa Fiqii fi Sagaag gidduutti bakka Shinillee jedhamu akka gahaniin farreen qabsoo bilisummaa Oromoo hidhatanii socho'aniin marfaman. Akka kanaan obbo Magarsaa Barii, Hayyuu Duree ajajaa siyaasaa fi waraanaa Adda Bilisummaa Oromoo, itti aanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gammadaa, miseensota koree giddu galeessaa obbo Abboomaa Mitikkuu fi obbo Eggazuu Bantii fi qondaaltota waraanaa 7 wajjin bakka tokkotti haala suukaneessaa ta'een diinaan rashanaman yookaan ajjeefaman. Guyyaan isaa caamsaa 15 bara 1980 ture. Obbo Magarsaa Bariifaa ilmaan Oromoo gootowwan qaqqaaliin hooggana qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo bu'uureessanii bilisummaa Oromoo dhugoomsuu osoo tattaafatanii akka kanaan dhabaman. Gocha qabsoo isaan qabsiisan har'a Oromiyaa guutuu keessaa ifee mul'ataa jira. Waan nu daawwattaniif galata argadha. Qophii yaafannoo keenya kan torban biroo kan biraa qabannee dhiyaannaa. An Yusuf Warqiisaan ture. Horaa bulaa deebana. Agota Oromoo taatota birruu yooma gariitu Agota Oromoo wadee lama taate Lammiin Oromoo taate.